Mucaan kun eessumatti badde. Yeroo isheen daree barnootaa keessa hin jirallee daree galanii barsiisuun akkam nama jibbisiisa. Wayyaa sanarra iyyuu darbii gaafa isheen deemtitu man guyyaa tokko argee nagaatti dhaameera ta'ellee amma kanan ta'uun ture. Amma garuu maaliin godha? Sanarra iyyuu darbee immoo abdiinis daree barnootaa irraa badeera. Innis rakkoo qaba moo laata? Amma waan tokko gochuu qaba. Ka'ee abdiidhaaf bilbiluun qaba. Abdiin itti dhiyoo waan jiruufi odeeffannoo waa'ee dhimma dungoo wal qabatu abdii irraa dabaafachuun qaba. Hello Abdi. Hello barsiisa. Akkam nagaa keeti? Akka fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti. Eeyyee. Dhimma tokkoof si barbaadeen ture beektaa? Eeyyee. Dhimma sana si haasofsiisuu barbaadeen ture. Garuu ati naguma mana barnootaa irraa badde moo? Daree barnootaatti si argaa hin jiru. Nagaadha dhugaa waaqaaf haa galatu. Ayi barsiisa xiqqoo hojii mattanii qabameeffatan bade malee nagaa godha dhugaa. Haa ta'u sin haasofsiisa waan fedheefuu si arguun barbaade. Amma siif danda'ama miti? Tolee barsiisa eessa jirtu ree? Amma mana barnootaatii ba'aan jira. Daandiima gubbaa dhaabbadhu na eegi. Tole. Naannoo fasiin bilbila yeroo naannoo kee gahu. Tole hojii wayii tokko ofirra kaafitee amman sin bira dhufa rakkoon qabu. Tole barsiisaa koshi. Tole abdi. Kanaaf iyyuu amma deemee walumaa gala abdii haasofsiisu. Abdi, oo barsiisa. Akkami haalli kee immoo? Haalli koo kun akkuma isin argaa jirtan kana barsiisa. Hojiin keenya hojii humnaadha. Barnoota keenya cinaatti hin barannaa, hojii isin hojjennaa. Haalli keenya kun wati kaa barsiisaa ko. Gidduu kana baay'ee kilaasii irraa barfachaa jirta. Sababiin isaa maal ture? Eenoo barsiisaa ko akkuma isin beektanii ani ofiin of jiraachisa. Kanaafiyyuu hojii humnaa hojjedhee waan barnoota tokko baradhuuf xiqqoo barnoota tokko dudduubatti harkiseen jira. Kanaaf malee barnoota jibbee yookaan immoo dhibaayee miti barsiisaa ko. Kanumaafidha barsiisa. Isa waan nan beeka. Eeyyee. Gadi fageenyaan nan beeka isa. Egaa mi'a ta'u. Wayii dida.
Wanta akkana quunnameen beeknetu yeroo jalqabaaf na quunnama. Nama guyyaa tokko waa'ee jaalalaan beekne jaalalli qabeen beekne garuu waan addaan ofirratti argaa jira. Namni guyyaama tokko bifa namaa argee mati jaalalaan qabame akkas ta'a. Dinqiidha. Jaalalli naman qabu gaafa naqama qabee nama maraachan jedhamu dhuguma reefuun ofii korratti baree dur garuu namaaf hin beekun ture. Garuu guyyaa tokko dhuftee natti argamtee ergasii immoo boolla maalii buute galgalas ganamas karaa isheen irra deemtu nan eega achi buutee ishee naman gaafadhu nan dhabe. Maal ta'a gaafas tuma humnaan qabeellee bilbiluma ishee illee harkaa fudheera ta'e. Waan fedheessa ta'u amma nama ishee beekurraa adda baafadhutti guyyaas galgalas asuma taa'ee eeggaddoon naqu tokko iyyuu qabu. Kun didaamni dida. Gamme. Kamati. Nagaadha. Nagaadha. Sirraa. Jira maal hojjetat iddoo kana? Ay callisee mantaa. Gadda kaleessa yoomsa asumatti si erga. Eessa dhaqee deebi'u asumatti si erga. Oti atasii maal hojjettaa qoyme? Kana nan gaafatiin gamme. Har'a si gaafachuun dirqamadha waan itti bakka kanatti teessuu fi har'a isa dhugaasaa natti himuu qabda. Yeroo baay'ee akkasumaan akkasumatti hin tataa'etta har'a isa dhugaasaa natti himuu qabda. Maal akkasitti ma barbaadde? Sababa bakka kana teessuuf har'a hunda isaa natti himuu qabda. Eessaa akkan sii jalqabu hin beeku gamme. Odeeffannoo waa'ee dungoo kana maal qabdame? Maaf baddi isiin amma kana? Waan beektu qabda? Barsiisa ana waa'ee dungoo duran dhageenyan ture ani dhiyeenya kana kilaasii afaa waan an tureefi dheengadda deemee immoo ijoollee irraa dhagee akka tasaa. Maal dhageesse mee natti himi? Dungoon nagaasheedha. Garuu eessumni ishee biyya bakkeetii dhufee biyya isaaniitti waan waamee jiruu fi achi deemtee mana achiitti akka bitee fi achitti gashee informeeshinii kanan qaba. Maal jechuudha? Bilbilli dungoo immoo hin ba'u. Anuu irra deddeebi'ee yaalaan ture. Aniyyuu nagaatti tun hin jedhiin dungoo duukaa gargar baanee kunoo amma ammaatti sagalee ishee dhagee hin beeku. Garuu ammaatti kan inni informeeshinii dhagee biyya biraa akka jirtudha. Malee homaa tokko illee waa tokko hin dhageenye barsiisa. Amma dungoon maatii maan deemanii jiru jechuudha? Eenoo maatiin deemanii jiru. Sababii eessumni ishee biyya bakkeetti dhufee jiru bakka biraa deemanii jiru. Kanumaafidha barsiisa. Amma akkasii? Eeyyee akkasii. Waan qabatamaadha wanti tamma natti himte kun? Akkas naan jedhan kaa waan qabatamaadha naan jedhani. Malee nagaa isheeti homaa rakkoo tokko hin qabdu naan jedhani. Kanarratti immoo akka achi jiraatan natti himanii malee uumaa waa tokko yoo isheen waan tokko hin taanedha. Malee nagaa isheedha dungoon. Hundattuu inni caalu nagaa ta'uu isheedha. Eeyyee gaa nagaa ta'uu isheedha gaa silaas maal goonaa miti. Tole abdi galatoomi waa hundaaf iyyuu. Maal jechuudha barsiisaa kun? Odeeffannoo na barbaachisu waan naa laatteef jechuudha. Kun rakkoo hin qabu. Otoo danda'amaa ta'e hundi keenya iyyuu addee tokko jiraannee wal jajjabeessine akkuma nu jajjabeessaa jirtan kana barnoota keenyatti fufneeti nuti tola ture. Egaa maal godha hiiree jireenyaadha. Isheenis kunoo gara biraa deemte. Egaa nus booriif taanii keenya eessa akka deemnu illee hin beeknu jechuun anillee jechuu barbaadeen isinillee hojii dhaabbataa qabdu. Egaa rabbitu beekaa barsiisaa ko. Abdi. Oo barsiisa. Maal ta'a utuun dungoo guyyaan koo argeera ta'e jechuun koo argee utuma gorseera ta'e asitti illee si faana qo'achaa turte waliin taatanii qo'achaa turtan barnoota keessanis haala gaariidhaan hordofaa turtan amma garuu biyya deemte sanatti tarii hiriyaamaan ishee mudachuu danda'a kana biratti immoo darbitee eenyu jettee hiriyaa godhattee eenyutti akka isheen shittu beekamaa miti kanaaf utuman argee guyyaa tokko illee gorseera ta'eetii hamma kana nan dhukkubsu ture. Maal godhu garuu sichi wanti godhan hin jiru. Waa hundaaf iyyuu inni sun sila ta'e. Homaa miti barsiisa. Isheenis qaxalee waan taateef baay'ee miidhamti jedhee yaadu. Egaa sirrii immoo gorsi keessan dhugaa dubbachuu fi baay'ee nu utubee asiin nu geera. Sagara fuulduraaf immoo rabbi jira. Kanaafiyyuu gaa homaa miti wanti godhamu tokko illee hin jiru barsiisaa ko. Isin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galanni keessan baay'ee guddaadha. Dhugaa dubbachuu fi maal jedhee akkan isiniif ibsu hin danda'u bakka jechuun oolmaan keessan baay'ee guddaadha barsiisa. Kanaafiyyuu barsiisaa ko dhugaa guddaa galatoomaa. Amma garam kamitti deemaa jirtu? Ani gara kallattii kana deemaa jira. Tole erga akkas ta'e immoo waliin adeemnu
haa tolu rakkoo hin jiru. Tole barsiisaa. Hello. Akkamati? Jira gooftaa galata. Nagaadha mini? Jirra kunoo akkoo maalii qaba qodichi qodaa bareedaadha yoo ta'e anoo silatti iyyuu barbaadaan jira. Eeyyee qodichi yoo waan bareedaa ta'e ani silumaa barbaadaan jira kana dura sitti meerani. Haaree meeqadha lafichi? Bakka baay'ee namatti tola akka namni biraa gidduu hin galle. Ati gatii isaa haasofsiisi. Amma danda'amaa ta'etti tuusii danda'amennaan akka boor xumuramee oolu tu namni gidduu hin galiin jechaadha. Eeyyee. Kana waan ta'eef amma waan an sitti kan hunduma isaatu nam tokko gidduu hin galchin hojiirra oolchi. Tole haa ta'u. Tole. Sin hordofa bilbilaan. Haa ta'u. Jedhe bakka. Astamaariittiin ishee gaaf tokko mana dhufte miti ishee. Fardaan barbaadan mukaan namatti dhufte. Barsiisa. Haasaa bakka hojjetti nu rifadha waan ta'eef nan deemaati. Hin deemtaa? Eenoo. Toleesh. Jabaadha. Tole tole. Akka barsiisa. Jirra galata gooftaa. Yaakeedha. Ani kan hin jedhame maali yoom ammoo galatooma jettan maal ta'a edda dhuftanii dabbatan mana keessa baastanii. Maaltu ture? Maaltu ture miti maal akka sandoonni dubbicha nagaa fakkati. Maali barsiisa. Isinoo beekaadha nama beekaadha inni waan mee wajjin haasofneerra. Maali yoom ammoo qulfii masiraa ta'a qulfii qonaa laattanii ulfaadhettanii nama baatanii. Isin akkamaan waan jiru bakkeetti gaggattanii hojjetan. Maali dubbii walirraa qabna namaaf ooluu nama kanaadha. Gaarummaa hojjechuu nama kanaadha. Jechuun wanti isin dubbachaa jirtan naaf naa galaan jiru. Ani hojiin koo mana barnootaa keessadha. Dhimmi mana keessa na fidu maaltu jira? Yeroo darbe isin dhuftanii turre. Tole. Kanaafuu maaltu ture? Ababbalee kan baase isin miti. Obbo Gaarummaa reefuu yaadadha. Aniyyuu baay'ee bitaa natti gale. Reefuun dhagaa. Ani leenjiin deemee ture. Garuu immoo eessumni dungoo biyya fagoo irraa dhufee biyya ta'ee mana wayii bitee isaanii waamee akka itti gashettan infoormeeshinii qabaa reefuudhaan iyyuu. Kunootti amma hiriyoota dungoon gaggaafachaa ture. Jaamtii amma dhinaa deemillee hiriyaa ishee ture wajjin dubbisaa turanii isumarraa reefuu wanta kana qoqqorachaa jira. Malee maali obbo Gaarummaa attamitti mana keessan keessaa babbalee baasanii jara kana maal walitti qabna maal jechuudha. Mucaan amma sokkee
hiriyaa dungoodha. Eeyyino hiriyaa dongoodha. Kanaaf jedheetanii anumtiyyuu odeeffannoo waa'ee maatii sanaa wal qabatu mucaa kana gaggaafachaa ture. Tole. Akkasidha malee ana komachuun keessanii amma hubannoon kun isinii uumamanitti rakkoon qabu kana ture. Gawaama fedheef waan gaafa sana kan jalqaba dhufe simadhaayyuu. Sirriidha inni hin fakkaata garuu dhugaan jirtu kanadha. Amma ammaatti wanti nu odeeffadhu bira ga'e jechuudha. Tole barsiisa. Lakkoofsa bilbilaa gurbaa ammasiisotti naa laachuu dandeessaa? Haa tole. Barreeffadha. Duwwaa 9 25 25 65 47 haa ta'u ulfaadha barsiisa. Homaa rakkoon hin jiru. Waan fedheefuu rakkoon tokko hin jiru. Haa ta'u. Maal dhanni takka dhagaa bu'uura haasumattiin si argu bakka deemee dhufu hundumaa gaafa nasiin darbu asumattiin si arga maaludha sababni isaa? Maal jedhee akkan sitti hin beeku. Anaafiyyuu gaaffiidha. Maal ture sababni isaa moo rakkoo jira moo tarii jaalalasi qabe siin nan shakki siin shakki. Jaalalli nama hin qabu seeteetii dhala namaadhaan maaliif nan qabu? Siin moo dida? Sumaan jaalalli qabe? Atis akkuma koo duriitti na ilaaltamini. Dhugumaanis akkuma durii of ilaaluttan jaalalli na qaba jedhee yaadeen beeku. Garuu guyyaa tokkittiidhaan ija maaliin dhufte akkana dura darbuu dhufte hin beeku. Mucayyoo wayii tokko ija keessa na galte simboon ishee lafaa na kaase. Maal ajaa'iba! Eenyu isheen hin beektuun mucayyootti san? Guyyaa tokkittiin argee ergasiyyuu lafa isheen buute argee hin beeku. Erga gaafa sanaati galgalas ganamas as taa'een eega. Garuu maqaa ishee Suma didaatu guyyaa tokko nama argee jaalala keessa galee. anuu hin beekun. Qoricha wayii dibattee deemti ta'e simboonti ishee lafaa na kaase baay'een dukkaa mararan. Guyyaama tokko argee man kallattii manonnee koo na rukutte. Waan ajaa'ibaadha kunaan kana nama sumaan jaalalli qaba wanti jedhamu amanee hin beeku takka. Garuu ergan guyyaa gaafa jalqaba sana argeeti irri bara feen bullee. Jaalalli hiikkaan jaalalaa maal akka ta'e guyyaa gaafa siidhaa keenyaa gale. Garuu deebii argachuu hin dandeenye. Guyyaama jalqabaa gaafas argee jalqabni ishees dhumni ishees guyyaama tokko sana qofan arge. Eessa akka isheen jirtu maal akka ishee mudatees hin beeku. Naannoo isheen mana barumsaa deemtu irras taa'ee eegeen dadhabe. Mana barumsaas deemaan jirtu naan jedhan. Safara kanas galgalas ganamas taa'ee eegaan jira. Garuu eessa akka isheen buute hin beeku. Kana dura guyyaatti shamarran meeqa? Shamarran 5-6 oli qabee harka koo keessa galchee akkan barbaade gochaan ture. Garuu har'a deebi'ee jaalala durbaa simboo nama tokkittii tokkodhaan boojamee kunoo dhagaarra akkan iddoo tokkicha taa'u na godhe. Raajii har'a yaa waan raajii na dhageessiste waan hin takkaa yaadee hin beekne sammuu kootti. Namni kamiyyuu kara fedhe yoo natti dhufe akkana hin dandeenye amala koos gocha koos beekta. Anis dhuguma eenyuufuu tole hin jedhu. Garuu dadhabina qaawwa tokkittii kanaan namni utuu narratti hin beekin kan har'a ga'e honnee jaalalaadhaan miidhamee iddoo tokkicha akkan taa'u godhee didaanni kaleessati beektu suni har'a kan biraa ta'e argame. Ammas amma isheen deebite dhufte. Gaafasis naannooma kanatti arge iddoo man arge kanatti taa'een eega malee dhiisee deemuu hin danda'u. Waan raajiidha kun. Hin deemnu reemmaa ani bakka wayiin deemaa jarjaraan jira. Ammasii deemuu hin dandeenyu. Ati iddoo deemtu deemi. Beekaa jajjabaadhu nan deema. Deebi'een dhufa. Tole. Jajjabaadhu. Nagaartu gaasha. Nagaadha. Nagaasi haa dhowwatu. Maanni gaasha rakkoo jiramoo? Hojii kee. Amala keessan isa dadhabeen hin gaashanan hojii keessan dhiisan. Maali ganamaaf galgala wal doorsisuu maan? Birrii isin nama ji'atti birrii 500 natti laachaa ganamaa galgalanii kan nama karaarra deemu yaadda'utti hin ka'e maalni of kabajaa gagaasha. Isoo afaan kabajaate. Amma dafii lafaa. Warra mana kooti baastan sana
lafa dhaqattan dafee akka tamaamatti. Inni tu taanaan garuu asittan daakusu godhama. Warra kiraa bahe moo gaashi? Warra kiraa gibbii keessan galam? Dhagaafattaa kan baasee osii. Mas gaafataan jira. Eenyu isaanii gaashi? Simitii kan akka isaan ba'anii fi Amma gaashaan isa durii waa tokko yaadatan sammuun koo ergan qe'ee keessanii bahe na haaree maam namni natti dheekkamu jiru namni doorsu hin jiru sammuun koo mee haaraa mata hin boqonnee hin gaashi. dukkana keessa turte na birati. Dukkana maali gaashee nama mala akkas qabu ganamaa galgala doorsisuun muka wateen soom saanqaa hin hojjenna saanduqa hin hojjenna ganama Saanduqichi siif haa ta'u. hingaan kana booddee siniin kabajaa na kabaja. Amma lafa lafa dhiisiiti. Keessa dhaqee intalattee akka natti hin dafiiti. Gadhiisaa ka gaashe akka maanni Dafi natti lafa. keessan baanee sin gaasheen wanta na gaafatani kabajaan na gaafadha kabajaan sinitti nama intala yoo ta'in beekon yoo ta'e maqaa ishee kan yeera isheen Awwaara kanaan si makamu natti hin tamma dafte. eenyudhaadha isheen hin gaashee maanni Wallaalte dungoo. Dungoo barbaadan jiran dungoo ishee dunguunni ishee abadoon ifa hin qaban ofii koote waa'ee dungoo natti hin kaasina achi buutee as buutee ishee nan gaafatina bakka dungoo. Sinna maal jennaan immoo jenna malee sinna guddaadhamni dungoonni sin ganamaa galgaleettan maa inni. Attatti natti misiin jechaan jira. Moo gurbitti ishee gadi boollatti gadi ishee balleessu malee ishee dhaqanii. Maali dungoo hin beekon hin baanii cunqursaa keessantu itti ammaate ta'a kasaanitti ani kaleessan nagee akka dungoo. Magaashan dungoo ta'e eessuma isaaniitu mana bitee fi as gara baadiyyaa mana naannoo mana geedoonfa ollaa geedoonfaatti gashanidha. Gashee dungoon sinuma sini waan jaallattu itti hin fakkaatu. Maadha sinii bakka maan nan gaggaafatina nan waa dungoo maal lagas hin beekon eeratti dungoon eessadha eenyudha isheen wal kabanya gaashee kana booddee hingaa gadhiisaa bakka. Miira aarii ammarra jiru eenyurraa yungor ifamnaa godhaa gaashee waan amma haasaa olee miira aariidhaan naasee waa tokko ishee sin beeku an gaashee. Akkuma isin jettan immoo dungoon akkasii biyyaa ba'aniiru eessuma isheetu wasiila ishee eessuma ishee biyya biraatti gashee mana bitee fi waan jedhamu dhageen ture gaashee goo mee nama biraa gaafadhaa gaa waan hin beeku qaba. Mee haa ta'u akka anas layyuu sitti hin qabamu Mee nangatiinaa gaashee nangatiinaa jireenyi natti cimteetti haa ta'u. jedhaa gaa. Hin deemtaa reemmati. Maal gaashee maal goonare? Jedhi bakka. Rakkinni kun yommuu nurraa darbatama. Guyyaa rakkinni kun nurraa dabartuu wallaallee rakkina dabarsuudhaaf. Inuma rakkanna. Yaa Rabbi gooftaa rakkina kana. Guyyaa maabsaatii barbaadeetti narra dabarse. Rakkinni kun akkasitti itti fuunaani. Baay'ee rakkisaa ta'a. Kanammoo kana abbaan badhaasaa afaan fudhannaa jiru. Kamaa taa'u. Ero kan nabil video mo. Elo. Hello. Oye. Akkami. Gaagala ta'aa kee naguma. Eessa jirta si barbaadeen ture? Eno bakka hojiin jira. Tole haa ta'u bakka achumatti na eegi dhufaan jira. Tole. Tole hojii waa xiqqoo wayii qabadhee jechumaan hojjechaa jira rakkoon qabu kottaa. Tole kun dhufe. Idduma hojii jirtani? Tole dhufe. Maaf mana barbaade. Ni takkaan boqotamee waa hin eegu. Yaa jirtu? Kam jirtu? Fayyaa nagaa. Jirra kunoo. Barsiisaa kee na wallaa natti fakkaata. Anoo isin hin barre akkasumatti isin biyya tokkee malee amma reefu garuu si yaadadha. Yaaduun godhan si barbaada. No ani riyaaduun godha sirrii mala. Beektaa lafa isaan deeman. No dungoon faa eessuma isheetu biyya bakkeetii dhufee amma gara biyya
inni achi jira achitti waamee akka achi gashinatti himanii jiru ani malee qabatamaatti illee hin beeku akkasitti immoo dhageen jiranis informationii malee ni dungoosi utuun nagaatti hin dhaamiin fa'aa deemte dungoon. Akkasini. Eenoo. Maal anoo waa ta'e godaa wayii na biratti raafatanii uyyuuni. Tole. Nama hin gaggaafatin hin dura achi buutee isaanii dhageelee silaa qorichuu hin laataa bileen ture. Maali nuyyuu karaa arganu dhabne bilbila ishee yaallee bilbilli ishee cufaatee kunoo ani bakka informationii amma dhageetti immoo achi jirti jecha amma dhagee biyya maatii ishee duraanii galtee jirti sumni ishee biyya bakkeetti dhufechiiti mana biteeti haadha ishee duukaa achi gashee maal jedhanii odeessu inni illee egaa qabatamaatti garuu hin beeku bakka isheen jirtu illee egaa bilbilli ishee immoo hin bahu ani bilbila ishee yaalee dadhabeen ishee bakka. Yaalee daraa beektee hoteela masaa jira waan tokko yaaddoon godha yoo maal dhaqateessi amma ati barbaadeessi qafa adaraa. Maali? Maanaa guddaa narraa qabu, oolmaa guddaa narraa qabu. Maal sirriitti immoo anoo ofii koyyuu barbaadaan jira utuun bakka isaanii argeeti bilbilli isaanii naa bahuu dide malee dhugaa anuu jechuun nama hin gaafatin hin qabu garuu immoo informationii amma kanaa dhageera bakka isaan jiran immoo noon beeku waaqayyumti gaa guyyaama jedhee addee isaan jira yoo barree nagaama kan jedhamu dhageenya iyyuu waan guddaadha jennee mayyaan nagaa malee maal goonaa maali isin dhosaree anoon addi bakka isaan jiran illee dhugaa gochuu hin beekon. Malee kanumadha. Karaa namaa yoo nama beekte. Maal karaa namaa gaa yaalaan jira garuu yaalaa man jira argachuu hin dandeenye garuu yoo hin argadhe immoo isinitti himuu rakkoo maalii qaba isinitti himuu rakkoo maalii qaba. Egaa kana gootu. Kana booda waa tokko yaadde isa hojii humnaatti rakkattus kana booda maallaqa yoo ta'es ammati barbaaddeen siinaa yoo hojiin hojjedhattes ani kun ormi abbaan fedhe kun mana kootti nama meeqatu hojjetaa jira. Tole. Isa kanaaf akkanaa gootu ati calluma jedhiti lafa isheen jirtu adaraa guddaa natti laatanii deeman. Maali rakkoo maalii qaba kuni? Adaraa cimaadha waan ta'eef. Kun rakkoo qabu. An nan barbaada amma dandee nan barbaada arginaan garuu dhufee man kallattii maan isinitti hima bakka isaan jiran duukaa bilbila isaanii yoo argadhe isinitti hima bakka isaan jiran yoo argadhe isinitti hima maa rakkoo tokko qabu kun maali? Maaltu amma kanaa wanti dheettaniiti kun waan guddaa maayiti namni waan guddaa yoo olii galata walii galshaa hin jiru maali kun waan xiqqoo rooti maali rakkoo maalii qaba jettaniiti dhugaa dubbachuudhaan arginaani ilma dhufee isinitti hima waa tokko rakkoo tokko qabaatiina in dhiphatiinaas waa tokko rakkoo qabaatiina kanaaf jettanii argamee naanani kallatti maan dhufee isinitti hima yookaan immoo kun bilbila isaa manaa bilbiltan bilbila keessan isa seebii godhadhee siniifan bilbila sininaa bilbila na gaggaafadha maa rakkoo tokko hin qabu waa tokko argamnaan rakkoo maalii qaba kuni maali namnoo kan kanaa oliyyuu wanti jedhaati maali kun goggochaa maayiti kun anuu ofii koyyuu barbaadaan jiraati karaa isheetti argamu dhabeen dhiise malee anuu barbaadaan jiru rakkoo maalii qaba kun ro'umaa tokko rakkoo tokko qabu dhugaa rakkoo hin qabu malee isinittan hima dhugaa. Shoqa talee naa jiraadhu ishee. Tole. Yeroon akkatti si ilaalu nama qajeelaa nama gaarii natti fakkaata. Galatooma. Adaraa akka akkanaa gootu lafuma isheen jirtu duwwaa addanaa baase. Anuu bilbilaanan si hordofa. Tole rakkoo tokko hin qabu dhugaa. Waan si rakkisi yoo jiraate immoo kunoo maallaqa amma siifan kenna. Oomaa rakkoo tokko ni waan rakkatu tokko illee hin qabu rakkoo hin qabu. Tole tole. Kana booda ta'e ati obboleessa koo qotusuudha. Akka mucaa kottaa si ilaala kana booda. Isa kanaa lafuma isaan jiran duwwaa addanaa baase. Tole romaan. Ishii kormee. Tole haa ta'u. Tole rakkoo hin qabu. Maali jechuudha ayyuu. Nagaan Oromoo yoo ta'e kan kanaa oliyyuu olii godhaa oola.